الله وبركاته. متغيّا كم nagaa keessanii fayyaadhaa qabdanii jirtanis ni jira. Namoonni hedduun viidiyoo ediitingii gochuu irratti haala keessan hedduu xaqalalaafaa ta'uu isaa isiniin beeka. Garuu maal gootan? Har'aan tana barnoota ediitingii yeroo hedduudhaaf kadhatan dhabdan mara isiniin barsiisa jee yaada. Garuu maali? Wanni isin barbaachisu laayikii fi sheer sabskiraayib qofa kan isin gootan. YouTube chaanaalii kiyya dabalatuuf seentanii dabalatuuf barreeffachuudhaan argachuu dandeessan. Kana bira osoo hin taane mee gara barnoota nyaata itti dabarru har'a waan takka isinitti agarsiisuu barbaade. Tokkoffaa sagalee viidiyoo keessanii ergaanii waraabdaniin booda akkamitti ol kaasuun barbaachisa? Haala akkamiin waraaban? Kana hunda argachuuf maal goona? CapCut keenya keessa seenna. Haala kanaan CapCut keessa seennaa jechuudha. Barnoota hedduu walitti dhaabeen irraa isin barsiisaa jechuudha. Kanneen barbaadan immoo qunnamuu dandeessan. Baay'ee mee sagalee isaa akkamitti ol kaasuu dandeenya? Mee viidiyoo ammaan duratti waraabee ilaalee isinitti adii bulu. Akkana goonaa jechuudha. Kuni viidiyoo duraaniin waraabamee turedha jechuudha. Viidiyoo ammaan tanaa deemiti. Sagalee isaa ol kaafachuu gaafa barbaadan viidiyoo keessan sagalee isin waraabdan sun ida'uu fi wayita barbaadan